Godina Harargee lixaa aanaa Cirootti doqdoqqeewwan seeraan alaa ta'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu poolisiin godinichaa beekse. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Faayisaa Xiiqii. Godina Harargee lixaa aanaa Cirootti doqdoqqeewwan seeraan alaa kun to'atamuu kan danda'an sababa lakkoofsa gabattee inshuraansii qaama sadaffaa osoo hin maxxanfatinii fi konkolaachistoonni doqdoqqeewwan kanneen immoo eeyyama konkolaachisummaa waan hin qabneef akkasumas gibira mootummaadhaaf osoo hin kanfalin waan socho'aniif doqdoqqeewwan seeraan alaa ta'an 22 to'atamuu isaanii qindeessituun to'annoo nageenya tiraafikaa aanaa Ciroo Inspektar Gargaaraa Ubaalam Daanyaachoo himaniiru. Warra seeraan alaa deemaa kan turedha. Tokkoffaa gabatee malee, lammaffaa immoo eeyyama malee, sadaffaa immoo qaama sadaffaa fi kan gibira mootummaa osoo hin kaffalin kan hojjechaa turanidha. Baay'inni mootoraa kan qabame mootora 22 kana keessa 7 mana murtii irratti qaama sadaffaa eeyyama malee fi kan kana fakkaataniin dhiyaataniiti. Galmeen 7 irratti murtiin kenname 15 immoo beellamarra kan jiru ta'uu isaati. Dabalataanis yeroo garaagaraatti konkolaachistoota doqdoqqeewwan kanaaf of eeggannoon kennamee fi irraa of qusachuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin fudhatamuu isaa abbaan adeemsa nageenyaa waajjira abbaa taayitaa geejjibaa aanaa Ciroo obbo Abdallaa Mohammadii fi diviiziniin nageenya naannoo mirkaneessuu waajjira poolisii aanaa Ciroo Inspektar Gargaaraa Adam Saadiq dubbataniiru. Hubannoolee kanaan dura yeroo adda addaa irratti araddoota keenya kan qabnu irratti daandii irratti hubannoon adda addaa kennamee jira jechuudha. Seera akka qabaata akka seera guuttatan yeroo adda addaa abbootii qabeenyaatiifis hawaasa keenyaafis hubannoon kenninee jirra. Hubannoo kennineen garuu guuttachuu waan hin danda'iniif hara tarkaanfiidhaa seennee jechuudha. Tarkaanfiitti seennee amma irra baay'een isaa amma seera guuttachaa kan jiran ta'uu isaati. Irra baay'ee hanga tokko seera qabsiisnillee ammallee kan nu hafu ta'uu isaati. Namoota doqdoqqeewwan jalaa qabamee dubbisnes isaanis ulaagaa konkolaachisaa tokko irraa eegamu osoo hin guuttatiin konkolaachisuun dogongora ta'uu hubatanii gara fuula duraattis dambii geejjibaa kabajanii konkolaachisuuf qophii ta'uu himaniiru. Tomuu qabu guunnee waan barachuu qabnus barree seera tiraafikaa waan godhuu hin qabnes barree akka karaa sirreeffamatti deemnuuf bakka kanatti odeeffannoo fi waan adda addaa isaan nu kennuudha.